እና seera dhaquun wallaalle garuu ittuu miidhama an seera dhaquun koos ofirraa isa dhaabsisuuf tarkaanfii fudhachuun kootis rakkoo hamaa keessa akka isa galchuu nan beeka amma haalan amma irra jiru kanaan inni rakkoo natti uumuuf deemaa jira ani immoo rakkoo inni uumaa jiru sana rakkoodhaan yoo nan deebise tokkoffaa karaa isaa hordofuu ta'a badiidhaan deebisuun barbaadu har'arra borurra iftaan of baraa deema tarii galaafii deema hubachaa deema amma waan haaraatti ta'e ta'uu danda'a boru garuu hin bara hin amanaa deema ani ammuma inni sarraa fagaachaa deemuun inni hubatee deema hubachaa deema waan jedhu sana yaadeen jireenya isaa immoo boruusa har'a aariidhaan murteessee boruusaa jeequun barbaadu boru jireenya mataa isaatti fufa waan ta'eef jireenya borutti fufu sana har'arratti dhiibbaa irratti uumuu waan hin barbaanneef badiisaa immoo inni na balleessuuf deemu sana ani immoo isa balleessuun barbaadu nagaadhaan lafa jirutti akka jiraatu hawwaaf sana yaadeen irra darbaa jira inni akka hubachaa jirutti hin beeku akkamitti akka hubate kanaaf hordoftoonni koo sirriidha beekaa garuu amma natti hammaachaa jira natti cimeera waan ta'eef waan an gochuu danda'u nan godha hamma humna koo karaa inni barbaadu sana otoon deebisuuf baadhee natti tola inni garuu na dirqisiisaa jira amma irratti ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu lafa jirtanitti nagaan rabbii isiniif haa ta'u ani nagaa kootii akkam jirtu isinii egaa sin jalaa badeen ture sin jalaa badeen jira isaaf immoo durseen dhiifama sin gaafadha sababni baduu koo immoo xiqqoo sababoota hedduun qaba isaan keessaa sababni sin jalaa badee fi fayyummaadhuma kooti gammachuudhuma kooti gaddee yookaan rakkadhee sin jalaa hin banne hamma tokko baay'inni isaa gammachuu kooti milkaa'ina jiruu kooti kanaaf garuu walumaa galatti sin jalaa baduu koof dhiifama naaf godha sin kabajaa miiraaf gadda koos gammachuu koos kana dura waliin qooddachaa turre gaafa gammachuun natti dhaga'amus dhufee kanatu na mudate jedhee yaada siniif qoodaan ture gaafa immoo miira badaa keessas galee jiru dhufee yaada keenya waliin qooddachaa turre soo miiran jiru hundaa siniif ibsaan ture gidduu kana immoo sin jalaa badee jira namoonni hedduunis dammee maal taatee baddee viidiyoo nuuf waraabii nuuf hojjedhu moo sodaree deemtee bishaanitti baddee achumaan bishaan si fudhatee naan jechaa turtanii bishaanis nan fudhannee dhufee jira nagaa kootis immoo faara sin dhabne fayyumaa nan badee sababni baduu koof inni guddaanii mootii argachuu kooti yookaan ammoo mootii waliin yeroo dabarsuudhaaf jireenya gaafa eegalan egaa yeroo waliif kennuun dirqama yeroo koo hundasaa jechuu baadhullee yeroo koo hedduu isa bal'aa garuu jireenya koo filaachuu waan an barbaadeefan sooshaal miidiyaa irraa yookaan isin biraa odeensii koo biraa badeen jira kanaaf immoo dhiifama guddaa naaf godhaadha egaa gammachuu koo hawwaa jirtu isinis waanuma yaaddaniif waanuma dhiphattaniif maaltu ta'ee dammee maaliif baddee eessa dhaqxee maaltu si mudate rakkootu jira moo naan jechaa turtanii rakkoon tokko illee hin jiru ammaaf nagaa keenya fayyaa qabna anis nagaa kootii mootiinis nagaa isaatii kanaaf sababni sin biraa badee fi baay'inni jireenyi koo yeroon koo mootii waliin sababa ta'eefidha kanaaf immoo egaa waa hundarrayyuu inni caalu gammachuu argachuudha fayyaa ta'uudha sin biraa badus garuu immoo jira nagaa kootii bishaan darbaanis nan nyaannee bishaan keessaas baheen jira naguma kooti akka namni yaadeen taane akka rabbii baheen jira bishaanichaattis egaa numa mudatu bareenni muudoon dhabu jedhu guyyaa bareeda sana muudoo xiqqoo wayii irraa argannee jirra kanaaf homaa miti innis rakkoo natti hin taane amma irratti haalli jiru baay'ee namatti tola bareeda yeroon isa waliin dabarsaa jirus yeroo addaati yeroo gammachuu guddaa qabudha hunda caalaa immoo har'a keenyarra boruu keenya yerootti yaadaa jirrudha namni gaafa jireenya jiraachuudhaaf yaadu har'arratti har'i waan murteessinu boru waan isa jiraannu isa sila ta'eef isa har'a murteeffannu kana sirreessuudhaaf jecha hojiin jira waliin yeroo dabarsuun jira hunda caalaa immoo hojiirrayyuu waliin dabarsuudhaaf yeroo kennurraa kan ka'e simbiraa yeroon itti simbira dhufee yaada koo isiniif ibsu yaada keessan fudhadhu yaada keessan qooddadhu anis isiniif qoodu xiqqoo na jalaa yeroo waan gabaabbateef simbiraa badeen jira kanaaf dhiifama guddaadha garuu hundumti keessanuu warri dammee yaafachaa turtan maal taate dammee please viidiyoo waraabii naan jechaa ture namni hedduun isaanii
Amma naaf dhiphachuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadha naaf kabajamaa jechuun barbaada. Anis baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaaf jaalala naaf mul'istaniif immoo waan biraa waanan jedhuun qabu galata malee humaan qabu. Kanaaf fayyaa kootii nagaa kootii warri dhiphachaa jirtan hin dhiphatinaa. Fayyaadhaaf nagaaf jaalalaan malee badiidhaan hin banne. Baduun koo immoo gammachuudhumaan keessa jirurraa kan ka'edha. Xiqqoo namni hedduunis ija nutti baay'isaa jira. Nutti baay'isees darbeera ammas akkasuma. San irraa of eeguudhaaf jecha sin biraa badeen jira. Kanaaf immoo na of kalchaan jechuu barbaada. Egaa akkuma isin jettanuu bishaan seeneen beeknittis darbatamee jira. Bishaan itti darbatamuu miti seenuuf naman sodaadhuun ture. Kanaaf muuxannoo amma namni naaf dhiphachaa ture maal taate isatu si miidhinaan jechaa turtanii. Muuxannoo naaf ta'eyyuu kana booddee bishaan homaa kana hin sodaadhu kana booda bishaanii muuxannoo naaf ta'eyyuu kanaaf inni rakkoo natti hin ta'u. Gammachuudhuma irra jirurraa kan ka'e badeen jira irra deebi'ee na of kalchaa jechuun barbaada. Namni immoo miidhama isaa hedduu isaa baasee hin dubbatu. Dhukkubsatanii wayyumaa gaafa jedhan lakkina dhukkuba jechuurraa eegalanni isaa ga'u wayyumaa isa jedhantu caala jedhama. Kanaaf anis egaa gammachuu koo qofan sinitti maarama fuula ifaatiin garuu immoo namni keessa isaatti waan baay'ee qaba gaa. Yeroo hunda dhufee gadda siniif ibsurraa yeroo tokko immoo waliin gammannee waan gaarii haasofnee deemnee irra caaladha isa jedhu sana. Malee wanti gammachuudha jedhee yeroo irra deddeebi'ee amma waa'ee gammachuu koo dubbachaa jira. Irra deddeebi'ee waa'ee gammachuu koo dubbachuun rakkoon hin jiru. Amma nagaadha wanti hunduu sirriidha jechuu miti. Milkaa'eera guutuun isaa jechuu miti. Wanta milkoofni haasa'urra immoo isa milkaa'e yoo dubbatan irra jiraadha malee rakkoo hedduutu jira isin argitanii jirtu. Guyyaa bashannanaa sanas waan ta'e soodaree deemnee inni nu barbaadaa oolee rabbi immoo tarii karaa jalaa badee ta'ee nu sodaatee nu argee nu bira darbe ta'ee sin beeknu sinan dhabe jedhee nu barbaadaa ture. Isheenis bashannana keenya oolmaa keenya guyyaa gaarii dabarsinee turre galgalarra dhuftee bishaanitti nagatuu ishee mudannoowwan hedduun isaanii jiru. Egaa isa caalaayyuu immoo amma kana nutti dhaadachaa jiru. Kennaanis adda dhaadatti masfin adda dhaadataa sinan ajjeesaa tasumaa sin waliin taatanii sagalee kana egaa dhagee amma nuffeen jiraani. Homaa natti hin fakkaatu sinan ajjees tarii nu ajjeeseetuma argee amane malee homaa natti hin fakkaatu ammaan doorsisni akkasii sadarkaan sodaadhu irra darbeen jiraan. Waa hedduutu ta'aa jira waan ta'eef kanaaf rakkoon hin jiru gaafan jedhu bilisaa amma naguma jechuu osoo hin taane irra jireessa garuu waan san hunda danda'aniituma gammachuu jiru sana dhandhamuu wayya. Gadda jiru sana yaadachaa yeroo fi gaddaan dabarsuurra gadda jiru sana jabaatanii danda'anii amma danda'an immoo gammachuu ofii ibsachuudhaaf yaaluutu caala isa jedhu sana ibsuu waan hin barbaadeefan gadda koo xiqqoo dhoksee gammachuu koo immoo isiniif ibsaa jira. Kanaaf rakkoon ittuma fufaka maaliif warra dhiisu waliin rakkoo keessan galle warra rakkoo kana hiikuu barbaadu waliin miti kan rakkoo kana keessa jiru warra rakkoo kana itti cimsaa deemuu barbaadu nagaan warra diina ta'eef nagaan jiraachuu miti nagaan namni jiraachuu isaa miti ofumaafiyyuu nagaa argatanii jiraachuu waan barbaadan miti. Keenya qofa miti kan jeeqaa jiran kan ofiis jeeqaa jiru waan ta'eef nama immoo ofiifuu yaadne namaaf yaada jedhanii eeguun baay'ee ulfaata. Kanaaf tarii nagaan jiraachuu dhiisuu danda'a harka rabbiitti jirra immoo waan ta'eef wanti na dhiphisu hin jiru. Waan hedduu na dhiphisan jiraachuu danda'a ani garuu itti dhiphachuudhaaf yeroo dhiphinaaf isaaf kennuun barbaadu yeroo koo gammachuudhaan dabarsuun barbaada. Har'aa koo immoo boruuf jiraachuun barbaada. Kanaaf wanti ta'aa jiru hundisaa gammachuu qofa jechuu miti jechuun barbaada. Inni biraa egaa masfinni ammas akkuma duraayyuu jechuun inni ulfaata. Kaayyoo isaa galmaan gahuudha. Xiccee ka'ee jiran amma xiyyeeffannoon isaa inni guddaan dammee nagaa dhowwuudha. Akka dubbatutti dammeenii abbaa barbaaddee wajjin jiraachuu barbaaddii jedha. Garuu immoo except mootii jedhee jira. Kun amma naaf hin galleen amma akka namummaatti jireenya koo keessaa baatee jirti sababa maaliifan jireenya kootti ishee deebisaa otooma isheenuu tole jettee gara jireenya koo dhuftee annaman si madhu miti jedhee jala sararee dubbatee jira. Garuu immoo akkana ni jiraadhuuf naaf eeyyamaan jiru. Sababni isaas mootii waan ta'eef mootii ta'ee abbaa fedhes yoo ta'e isa waliin hin jiru taanaan
isa waliin ta'a jiraachuu hin danda'u waan ta'eef jiraachaa hin jiru waan ta'eef jiraachuus hin danda'u waan ta'eef abbaan barbaade waliin nama biraa waliin nama ani barbaadu irra iyyuu caala nama onneen koo jaallate amanee filate waliin jiraachuun mirga kooti malee eeyyama inni naaf baasu miti. Isa eenyutu laayisansii jaalalaa nama kennu isa taasise. Amma gaarra deebi'ee waa'ee isaan haasa'uu waan hin barbaanne kan waa hedduurra darbee callisaara malee dubbatamu haa dubbatamu jedhamee waa hedduutu dubbata. Doorsisaarra iyyuu darbee bakka iddoo nuti jirru kamittuu hordofaa keenya ta'eera. Kun immoo innis na doorsisu anis homaan fidduun baratameera waan ta'eef waan ta'u immoo walumaan ilaaluu wayya. Yeroo baay'ee nan dubbadha masan akkana godhe akkas godhe. Amma garuu jedhee naaf game innis dhiisutti hin jiru anis isaaf deebisuun koo hin hafu. Amma nama caalaa anuu ofii koof nuffaan jira waan ta'eef wanta addaa wanti uumame hin jiru. Inni akkas jedhus egaa warra akkasitti naaf dhiphachaa jirtaniifan jechaa jira. Homaan ta'anii jireenya namaa rabbitu namaaf laate kan deemanis kan dhufanis isa biraa kan naqanis isa bira waan ta'eef namni sababa jireenya keenya murteessuuf hin qabu. Kanaaf rakkoodha akka rakkootti rakkoodha garuu immoo rakkoo sana furuudhaaf jecha rakkootti baduun barbaadu. Kanaafidha malee dhimmi Masfinee gaa baratamee jira. Hedduun keessan immoo anaaf yaadurraa kan ka'e nageenya kootiif dhiphachuurraa kan ka'e dammee maaliif seeratti himattu biyya keessan seerri jiru maaf seeran dhattu moo seeran beektu waan danda'ameen hamma danda'ametti nama kana dhaabsisiinaan jechaa jirtu sirriidha. Namni kamuu seeraa ol ta'uu hin danda'u. Namni kamuu mirga isaa eegsisuudhaaf jecha seera miti yoo namaaf gamte humnaanuu hin deemu humnattuu hin galu. Garuu maaltu ta'e seetan Masfinii nama baay'ee jireenyi isaa jala nu caalaayyuu isaaf hin galle malee nama baay'ee jireenyi isaa jala barbadaa'aa jirudha otoo inni nama hubatu ta'eeti. Maaliif manaas intala manaa jirtus dhabaa jira. Asiis immoo jireenya namaas jeeqee kan ofiis jeeqaa jira. Sammuun isaa boqonnaa dhabeera galgalaa ganama kan yaadu dammeen eessa ta'itti mootii waliin eessa dhaqinnu maal hojjechaa jiraadhitti kana yaannisa. Kun immoo boqonnaa sammuu isa dhowwee jira jiraachuu miti kan isaa amma jiruun guutu jireenyaan guutu. Kanaafidhas kan akkas ta'aa jiru. Ani immoo dhaqee seeratti himachuus hin wallaallee seera miti ofii koos isa dhaabsisuu nan danda'a rakkoon qabu. Nama rakkoo uumuun salphaadha baay'ee rakkoo sana keessaa bahuutu ulfaatamillee namni kamuu rakkoo ni uuma daa'immoo waggaa 5 waggaa 6 yoo ta'an. Innaa seera dhaquun wallaallee garuu immoo ittuu miidhama. Ani seera dhaquun koos ofirraa isa dhaabsisuuf tarkaanfii fudhachuun kootis rakkoo hamaa keessaa akka isa galchuu nan beeka. Amma haalan amma irra jiru kanaan inni rakkoo natti uumuuf deemaa jira ani immoo rakkoo inni uumaa jiru sana rakkoodhaan yoo nan deebise tokkoffaa karaa isaa hordofuu ta'a badiidhaan deebisuun barbaadu. Har'arra borurra iftaan of baraa deema tarii galaafii deema hubachaa deema amma waan haaraatti ta'e ta'uu danda'a. Boru garuu hin bara hin amanaa deema. Ani ammuma inni sarraa fagaachaa deemuun inni hubatee deema hubachaa deema waan jedhu sana yaadeen jireenya isaa immoo boruusaa har'a aariidhaan murteessee boruusaa jeequun barbaadu. Boru jireenya mataa isaatti fufa waan ta'eef jireenya borutti fufu sana har'arratti dhiibbaa irratti uumuu waan hin barbaanneef badiisaa immoo inni na balleessuuf deemu sana ani immoo isa balleessuun barbaadu. Nagaadhaan lafa jirutti akka jiraatu hawwaaf. Sana yaadeen irra darbaa jira inni egaa akka hubachaa jirutti hin beeku akkamitti akka hubate kanaaf hordoftoonni koo sirriidha beekaa. Garuu amma natti hammaachaa jira natti cimeera waan ta'eef waan an gochuu danda'u nan godha hamma humna koo. Karaa inni barbaadu sanaan otoo hin deebisuufi baadhee natti tola inni garuu na dirqisiisaa jira amma irratti. Dhuguma namni nama obsu hin jiru. Mirga namaatti osoo hin bu'in nama mirga ofiitti bu'u hin callisan namuu hin callisu. Ani garuu waa hedduu laalee hin callisaa jira. Tokkoffaa immoo ani isa miidhuun koo boru deebi'ee mootii gatii kafalchiisa waan jedhu wayii waan an yaadeefan callisaa jira. Innaa hordoftoota kiyya kanan isin jechuu barbaada. Sababa kanarraa kan ka'edha malee silaa akkuma isin jettan sana gara seeraas dhaqee ofii kootiifis tarkaanfii mataa koo namni ofirraa nama dhorkuu hin dadhabu waan ta'eef fudhadhee akkuma inni godhu sana badiidhaan deebisuu nan danda'an ture. Har'arra boru garuu of baraa laata yaada jedhu waan an qabuufan callisaa jira. Akkuma isin jettanuu garuu kana booddee dhimma furmaata argachuu qabu waan ta'eef furmaata itti laachuuf nan yaala. Kanaaf hundumti keessanuu guddaa galatoomaa warri naaf dhiphattan hundi keessanuu
jaalala sinnaaf qabdan yaada hammam akka namni namaaf dhiphatu bareen jira. Sin dhiphisuu kootiif immoo dhiifama guddaa naaf godha jechuun barbaada na'uuf kalchaadha. Inni sarraa kana fee garuu nagaa kootii hammeenya koorra gaarii kootu caalaa. Badii natti as deemaa jirurra milkii koo fuuldura natti mul'achaa jirutu caala waan ta'eef nagaa kootii fayyaadha. Badiidhaaf osoo hin taane fayyummaadha nan badee simbiraa baduu kootiif immoo dhiifama. Kana booddee deddeebi'ee dhufuudhaaf nan yaala. Egaa eebbi keessan hawwiin keessan nu biraan hafinii jechuun barbaada. Lafa jirtanitti hundumti keessanuu nagaa naaf ta'a kabajamaa ulfaadhaa jiraadha. An nagaa kootii borus akka nagaa naaf ta'uuf kadhannaan keessan na biraan hafinii. Hanga sittuu hanga deebinee wal arginutti immoo hundumti keessanuu nagaa fayyaa naaf ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa.